Ani sin fedhu kan si caalu argadheen jira naan jette. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galtuuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame namni. Ani maqaan koo Sheen jedhama. Kan hin dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa aanaa Digaaluu ganda Xiccoo Maankuullaa bakka jedhamtu keessatti. Umriin koos barnootaaf akkuma ga'een maatiin koo gara mana barnootaatti na erganii hiriyoota koo waliin kutaa tokkorraa kaaseen barachuun eegale. Ijoollummaa koorraa kaasee maatii koo baay'ee isaan rakkisaa. Na gorsaniis, na reebaniis, na toriyaniis dadhabanii booddee garuu barnootaan kutaa 5ffaa yeroon ga'u amalli koo sirrii akka hin taane ofuma koo hubadheen balleessaa koorraa deebi'ee maatii kiyyaa ajajamuun jalqabe. Akka carraa ta'ee garuu kutaa 5ffaa yeroon baradhu barattuu hangafa koo taatee fi kutaa 6ffaa barattu waliin walitti dhiyeenyi keenyi baay'ee hammaate. Guyyaa tokkos otuma akka tasaa waliin haasaa jirru sin jaalladhaa jedheen ergan dubbadhee booddee immoo qaana'een fiigichaan gara mana keenyaatti hin gale. Turtii guyyaa 2 hanga 3ttis mana barnootaatti mucaa sana argeen ija ishee ilaaluun baay'ee natti ulfaate. Dubartii tokko sin jaalladha jechuunis balleessaa guddaa akka ta'e fakkaatee natti argamuun karaa duraan anaaf isheettiin wal arginurra irraa maqeen deemuun jalqabe. Booddees ofii ishee fiigdee dhuftee na qabdee maaliif na baqattaa jettee yeroo na gaafattu anis wanta neen gaddasitti dubbadhe qaana'eenidha maaloo nan dhibbisiinii jedheen miira ijoollummaatiin mucayyoo kana gaafadhe. Mucaan kunis takkaa dubbatteetta waan ta'eef wanti afaan kee keessaa bahe immoo deebi'ee seenuu waan hin dandeenyeef homaan ta'uu garaa kee keessaa dhataanaan baga dubbattee jechuun naaf deebiste. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galtuuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame namni. Guyyaa sanarraa kaasees haasawwan mimmi'aawaa gara jaallaatti nama oofan anaaf isheen walitti haasa'uu jalqabne. Lamaan keenyuu kana duratti waa'ee jaalalaa wanta beeknu hin qabnu. Ani hojjaa makootu dheerate malee umurii fi haalaan garuu yeroo sanatti ani ijoolleedha. Booddees gaaffiin akka tasaa afaaniin hin gaafadhe karaa qabattee mucayyoon kun gara fuulduraatti dhuguma yoo na faana taate maal nuuf yaaddaa lamaan keenyaaf maal nuuf hojjettaa jettee na gaafachuu eegalte. Anis dhugumatti ati na waliin yoo taate wanta Rabbi naaf kenne wanta Rabbi naaf karoorse hundumaa jaalalaa fi gammachuun eebbaan si waliin qooddadheen jiraachuun barbaadaa jedheen deebiseefi haalli keenyis guyyaatii gara guyyaatti gara jaalalleewwan lamaanitti jijjiiramee yeroowwan gaarii ta'anis waliin dabarsuu eegalle. Maatiin kiyyallee wanta kana waan irratti beekaniif gurbaan anaa waa'ee jaalalaa dhiistee maaliif seeraan barnoota kee hordoftu naan jedhu. Dhugaattis dandeettiin barnootaaf hin qabu hanga kutaa 5tti sadarkaa keessa ta'us haa ta'utii garuu ergan ishee jaalladhee ishee waliin ta'uun jalqabee wanti hundumtuu ishee natti fakkaattee dandeettiin koos yeroo hundaa waa'ee ishee yaaduu waa'ee ishee qayyabachuun mana barnootaatti otoo hin taane fuula jaalallee koo kanaatti sadarkaa tokkoffaa bahuutu yeroo hunda natti mul'ata. Barattoonni daree keenyaas erga ishee jaallatee booda barnootaan illee qabxiin isaa gadi bu'ee jedhanii yeroo natti dubbatanii eeyyeen baga qabxiin koo gadi bu'ee waa'ee koo isiniin maaltu sin dhibee jireenya keessan jiraadhaa jedheen ofirraan deebisa. Yeroo sanatti jireenya kan jedhamu jaalala isheetiin dirree galaanaa keessa naanna'u fakkaatee natti argame. Jaalalleen koo yaadaan jabduu fi anarrallee bichaattuu waan taateef dubbiin afaan ishee ana waliin qabdu waa'ee borii malee waa'ee har'aa miti. Daftees na waliin maatii dhaabbachuu akka barbaaddu yeroo hundaa natti himti. Haa ta'utii garuu maatii dhaabbachuuf ani ijoollee akkanumallee yaada koo maatiin kiyya waan naaf hin deeggarreef waan kanatti fala biraa barbaaduun eegale. Waggaa 3 ani hangam kutaa 8 ga'utti isheen immoo hanga kutaa 9ffaatti dabartutti jaalala gaarii waliin dabarsini. Umriin isheellee deemaa waan jiruuf hiriyoonni isheellee ishee maddiitii waan heerumaniif kan koof kan kee yoomidha jechuun yeroo hundaa na gaafatti. Anis barnootaan barachaan jiru addaan kuteen gara biyya hambaatti imaleen yoo Rabbi na gargaare waggaa 2 yookiin waggaa 1 hojjedheen dhufeensi fuudheen maatii tokko taanaa jedheen isheetti hime. Barri darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti na galtuuni. Kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhame namni.
isheenis tole jettee irratti walii galtee ani karaa galaanaan gara Yemenitti yeroon imalu isheen immoo barnoota ishee kutaa 9ffaatti fufuuf adaadaa ishee bira gara magaalaa Dirree Dawaatti imalte. Yeroon gara Jibuutiitti darbus Dirree Dawaatti ishee argeen dubbiseen bira darbe. Rabbi na gargaaree nagaadhaan biyya Yemen galus haa ta'utii garuu Yemanii baheen Saawud Arabiyaa seenuun sababa lolaatti hanga yoonaatti baay'ee natti ulfaate. Yemen gahee baatii tokko booddee gara maatii kiyyaatti bilbileen bakkan jiru erganitti himee booda jaalallee koofis bakkan gahee fi haalan irra jiru yeroon itti himu kanaan booddee lakkoofsa bilbilaa koo irratti hin bilbiliinii ani waan hundumaatiin kan si caalu jaalallee argadheen jiraa jechi jedhu naaf deebiste. Yaa Rabbii atumti ilaali malee ilmoon namaa baatii tokko keessatti jaalala waggaa 3 akkamitti bishaanitti naqaa ilmoo namaa akkamitti nu uumtee jedheen gara samiitti ol gaafadhe. Maalii baatii tokko keessatti rakkoon amma kanaa gargar nu baasu maaltu uumamee jedheen yeroon isheen gaafadhu ati anaaf kanaan booddee obboleessa akiraatii ani nama biraa jaalladheen jiraa yoo kanaan booddee bilbila kanarratti bilbilte jireenya koo boree waan jeequ sekendii kanarraatii kaasee bilook si godheera naan jechuun bilook na gootee anarraa gargar baate. Bilbila gara biraatiin illee deebisee yeroon bilbiluu fi sagalee koo ta'uu bartee deebistee bilook na gooti. Rakkinaa fi gadadoon biyya Yemen beeluu fi dheebuun midhaanii otoo natti taphachaa jiru yaadnii fi qalbiin koo garuu guutummaa guutuutti waa'ee jaalallee koo kanaa dhabuudha. Jireenya keenya sirreessuuf gara biyya hambaatti imaleen otuun ofii boqodhee lafan qabatiin jaalalleen koo karaatti naan biste. Anaaf ergan ishee dhabee ammallee taanaan gara Saawudiitti imaluun homaa faayidaa tokkollee naaf hin qabu. Yeroo fi faayidaaf jettee jaalalleen koo nagatte. Rakkina biyya ormaatti na mudatu ishee irratti obsa jedheen kan hin yaade haa ta'utii garuu ishumtuu rakkoo biraa natti uumte. Meeriyoonni koo waa'ee isheetiif abdii dhabee waan hin jiruuf yoon maal godhe deebiseen harka kootti galfachuu akka hin danda'u yaada keessanaaf kanaaf qooddan kabajaan isin gaafadha. Ana obboleessa keessan emmishee Yemen magaalaa Saanaarraa jaalallee kiyya MA magaalaa Dirree Dawaa keessa jiraattuuf ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Barriin darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti nagatuuni kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhamee namni. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi emmishee Yemen irraa nuuf ergeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal gochuu akka qabu obboleessi kee yaada keessaniin akka jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jechaa akkanumallee namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Barriin darbaa maal na darbuuni amma xiqqootti nagatuuni kan jaalala koo bakkee beeku amma maal jedhamee namni.